daawwattoonni bakka adda addaa teessanii barumsa kana hordoftan martuu akkam jirtu ani Dirribaa Ayyaleeti. Har'as egaa barumsa keenya giraamerii afaan Ingilizii English Grammar Explained in Afaan Oromoo sa jedhuun wal arginee jirra. Egaa yeroo darbee Punctuation Marks barumsa jedhu jalqabnee turre mata duree Punctuation Mark jedhu jalatti qabxiiwwan jiran ilaaluu eegallee turre. Har'a itti fufiinsa isaa isa ta'e qabxiiwwan adda addaa jiran walii wajjin ilaalla jechuudha. Tarii namoonni yeroo jalqabaaf barumsa kana YouTube irratti argitan yoo jiraattanii itti fuftanii hordofuudhaaf akkasin gargaarutti mata duree dirree afaan YouTube isa jedhu YouTube irraa argachuu dandeessu jechuudha. Barumsi isaa lakkoofsitti kennamee duraa duubaan adeemsifamaa jira waan ta'eef egaa giraamerii afaan Ingilizii keessatti baay'ee keessumaa barreeffama keessatti qabxiiwwan murteessoof barbaachisoo ta'anii walii wajjin ilaalaa jira jechuudha. Yeroo darbee Punctuation Marks warra Punctuation Marks jedhaman ilaalaa turre qabxii 3 ilaalleerra yeroo darbee. Har'a immoo itti fufnee egaa isa hafee bakka lamatti qoonnee 14 keessaa 3 ilaallee har'a immoo 5 ilaalla jechuudha. Itti fufnee isa hafu immoo akka hirmaannaadhaaf nu mijatuuf jecha tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Barumsi keenya har'aa egaa waa'ee Punctuation Marks ta'a jechuudha. Qabxiin nuti har'arraa jalqabnu waa'ee koomaati. Koomaa kana egaa ishee gidduu jirtuudha waan inni biraaketiin ittumaan ibsuuf ka'ame malee ishee gidduuti kan nuti barbaannu jechuudha. Koomaa mallattoo ishee beekuun gaariidha. Maal fa'iif hojjetti barreeffama giraamerii afaan Ingilizii keessatti yookaan sentensii yookaan barreeffama kamiyyuu yeroo barreessinu hojiin koomaan maaloodha isa jedhu ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti akkuma ibsa isaa irraa arginu gaa separate items in a list amma maal jechuudha yoo jenne ruuliin inni qabu immoo put a comma after every item except the last. Amma liistotatu jira jechuudha. Wantoota tarreeffamanii tokko lama sadii lakkoofsaan ta'uu dhiisuu danda'a. Maqaadhumaan abaluufaa jedhamanii wantoota tarreeffamantu jira. Isaaniin gargar qooddii jechuudha koomaan. Tokko isaanii gidduu seenteetii akka isaanii tarreeffama wantootaa ta'an ibsuudhaaf yeroo dubbisnus qooqa keenya gatiitti ilaannee akka isaan tarreeffama yookaan immoo liistota wantoota adda addaa ta'an ibsan kaa'uudhaaf nu gargaaraa jechuudha. Fakkeenyaaf separate items in a list jechuun maal jechuudha yoo fakkeenyaan ilaalle I need to buy ani banaana bituun barbaada qoodduu keenyaa jechuudha. Itti fufanii liistota namichi bituu barbaadutu jira waan ta'eef. Wanti inni bituu barbaadu baay'ee ta'uu mala waan ta'eef amma gaa maaliin adda baasna jechuudha qoodduudhaan yookaan immoo koomaadhaan adda baasna jechuudha. I need to buy banana, mango and orange. Liistota wantoota namni kun bituu barbaadu yookaan ofii kootiif bituu barbaadu kana bifa kanaan qoodduudhaan adda baasna. Garuu maal jedha ruulii isaa irratti but a comma after every item except the last. Isa dhumaa jechuun endeet taane koomaan keenyu jechuudha. Orange isa dhumaa himuudhaaf immoo koomaan hin barbaachisu jechuudha. Kanaan achi koomaan liistota wantoota akkasii yoo dheerates bifuma kanaan itti fufnaa jechuudha. Fakkeenyaaf addanatti sentensii dhuma sagaarraa irra jirutu irra deebi'ame. I need to buy banana, mango, mangoo taane sentensii sagararraa keessa koomaan hin jiru. Kana maaliif akkasitti kaa'ee kun filmaata namaati. Ruuliin ittiin endee dura bifa kanaan koomaa kaa'in jenneettiin akka seeraatti daangessinu hin jiru. Kanaaf barreessaadhumatu murteessaa jechuudha. I need to buy banana, mango, and orange. Endee taane hin finne gaasa dhumaati waan ta'eef immoo koomaan hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf koomaa mangoo isa gaarraaf isa gajjallaa gidduu adda addummaa kanaan ilaaluu hin danda'ama. Fakkeenyaaf he traveled to Baalee, Baalee dhaqee, Wallaggaa dhaqee, Gujii and Harar. Amma gaaddoo kanatti Gujii taane koomaa kaa'us dhiisus dandeenya. Barreessaatu murteessaa jechuudha. Bifa kanaanii liistota bifa kanaan ta'an maalisa ta'u maali koomaa akkasitti dhimma itti baanaa jechuudha. Kan biraa qabxiin gatiitti ilaannee hubachuun dura jiru we need to buy eggs and sugar. Yeroo itemoota lama duwwaa gargaaramnu garuu koomaan eessatti iyyuu hin barbaachisu. Eggs and sugar. Eegii
taane koomaan hin barbaachisu jechuudha. Ayitema lamaa fi isaa ol yeroo ta'an duwwaadha kan koomaan barbaachisu. Kan biraan koomaan kan inni fayyaduu fi separated words that are not part of the sentence. Fakkeenyaaf amma jechoonni nutittumaan dubbii keenya miidhegsuuf akka inni gatii qabu mul'isuudhaaf dhimma itti baanu jira. Garuu qaama dirqamaan qaama sentensii sanaa miti. Fakkeenyaaf separated words jechoota adda ba'anii mataa isaanii danda'anii garuu immoo sentensii sana dabalamanii ittiin adda baasuudhaaf koomaa gargaaramna. Unfortunately koomaa sababiinsaa akka tasaa jedhee namni kun dhimma isaatti dabalate kan inni haasa'uu barbaade dubbiin ijoonsaa I'm unable to attend the meeting. Kanaafi jecha isa dabalataa sana qoodduudhaanii irraa adda baasna yaada keenya isa ijoo I am unable to attend the meeting isa jedhu kan barbaachise akka carraasa jedhu garuu jecha dabalataa ta'uusaa ibsuudhaaf immoo unfortunately isa jedhu dura koomaa keenya jechuudha. Kanaaf jecha dabalataa baay'ee sentensii sana keessatti murteessaas hin ta'in. Hopefully they will arrive this afternoon. Amma they will arrive this afternoon jechuunis hin danda'ama. Garuu na abdadha. Abdachuusaa itti dabale yaada barreessaan kun waan ta'eef yookaan namni dubbate kuni ishee dabalataa kana koomaadhaan irraa adda baasnaa jechuudha. Sadly she told us about her mother's days. Kunis suma sanaa wajjin wal fakkaata waan ta'eef akkasitti hubatamuutu irra jira. Amagaa koomaan qabxii kana lamaaniif nu gargaara. Kolen immoo mallattoo ishee ilaalaa tuqaa lama tokko gaarraa tokko fuul stooppii ishee fakkaattutti tokko gaarraa teessee tokko gajjallaa teessee walqixa asii oliif asii gadi ta'anii jechuudha. Maa inni hojiin isaanii introduce a list. Liistii akkamii beeksisuudhaaf nu gargaara inni kun immoo fakkeenyaaf she has 3 brothers. Amma she has 3 brothers. Maqaa isaanii tarreessuuf adeemna waan ta'eef obbolaa 3 qabdi isa jedhu kana dura itti fufanii wantooti tarreeffaman jiru taanaan akka waa tarreeffamuuf dubbatame taanaan sentensii sana durati kolonii keenyaa jechuudha. Itti fufnee waa tarreessuudhaaf adeemna taanaan akka waa tarreeffamuuf yaada laate qabxiinsaa qabiyyeensaa waa tarreeffamuuf akka jiru dubbate taanaan koloniidhaan sentensii sana bannaa jechuudha. She has 3 brothers. Kolen isaan immoo Nimona egaa isaan kun immoo ayitemootatu liistii godhame waan ta'eef naawnoota egaa kan nuyi kaapitaalii godheef immoo proper naawniidha. Nimona koomaa mootii koomaa kaa'us dhiisuus dandeenya and ifeera. Kanaaf koloniini introduce a list jechuun liistoti itti fufanii dubbataman jiru taanaan koloniitu kaa'ama jechuudha. Fakkeenyaaf I can play several music instruments. Ani akaakuuwwan muuziqaa baay'ee taphachuu nan danda'a. Egaa isaan itti fufanii tarreeffamu gaama. Tarreeffamuuf adeemu waan ta'eef sentensii isa akka inni tarreeffamuuf adeemu dubbate kana dura kolonii keenyaa jechuudha. Isaanis piyaanoo, gitaar and saxophone. Bifa kanaaniti kolonii immoo dhimma itti ba'ama tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti to separate two clauses when the second explains or illustrates the first. Amma clauseota yookaa himoota lamatu jira. Yeroo inni lammaffaan yaadi jalqaba dubbatame jira. Hin xumuramne inni lammaffaan dhufee isa jalqabaa sana dubbatee guutuu godhu. Yaadi lama yeroo jiru keessa inni lammaffaa inni itti aanee dhufee isa lammaffaa yaadicha yeroo inni guutuu godhu dhimma itti baana jechuudha koloniitti. Fakkeenyaaf you will never guess what happened. Wanta ta'e tilmaamuu hin dandeessu. Amma gaa wanta ta'e sana jira jechuudha yaadi itti fufamee dubbatamu. Isatu dhufee isa jalqabaa kana guutuu godha. Yaada sanattiin akka inni guutuu ta'u beenna waan ta'eef gaamma maalitti gargaaramna jechuudha koloniitti gargaaramna jechuudha. I resigned from my office. Amma yaada isa lammaffaa dhufee yaada isa jalqabaa sana guutuu godhe. Kanaafi bifa kanaanis dhimma itti ba'amaa jechuudha. Kan biraan there is one country that I truly love. Biyyin baay'ee jaalladhu tokko jira. Amma gaa biyyichi dhufee yeroo dubbatamu deebii kennaaf yaada isa jalqabaaf waan ta'eef innis Oromiyaadha.
bifa jecha tokkoon isa ta'u itti fufee dhufu sentensii dheeraadhaan isa ta'u yeroo dhufu bifa kanaaniti dhimma itti ba'amaa jechuudha gaa akkeetti hubachuun gaariidha. Here is why I was late this morning. Amma yaadi lama jiru. Maaliif akkan guyyaa fadhee sababiin jira jechaa jira. Amma gaa isa booddee mallattoo kana keenyeeti maaliif akka guyyaa fanne immoo itti fufnee dubbannaa jechuudha. Kanaaf kiloozota lama. Kilooziin inni jalqabaa fannifamaadha. Hin xumuramne jechuudha. Inni ittaanu garuu guutuu ta'ee dhufee isa jalqabaaf yeroo deebii kennu gidduu isaanii bifa kanaan kolenii gargaaramnaa jechuudha. Semiikolen inni ittaanu immoo fakkeenyaaf mallatticha ilaaluun ni danda'ama. Qabxiin tokko gaarraa jirti wanti koomaan immoo gajjallaa jirti waan ta'eef pireediidhaa fi koomaa tolitti dabalamee semiikolenii isa ta'u nu ufuumee jechuudha. Innis hojiin isaa to connect closely related independent clauses. Kiloozota independent yookaan of danda'oo ta'an lamatu jira. Yaadi isaanii wal fakkaatoo kan ta'an yeroo haasofnu kiloozi inni jalqabaa haasofneef inni itti fufnee haasofnee walitti hidhamoodha wal deggeraa jechuudha. Yaadota wal fakkaatoo lama waliijjina deeman lama walitti dhuudhaaf fakkeenyaaf hilaafsi cororsaa inni cororsaa jaallata. She prefers cuukkoo. Amma yaadni kuni semiikolenii kan nuyi kiloozota kana lamaanitti gidduutti gargaaramneef maaliifi waa'ee nyaataa haasaa lamaansaa inni cororsaa jaallata isheen immoo cuukkoo jaallatti. Hilaafsi cororsaa semiikolen amma gaa sentensiin yookaan kilooziin isa jalqabaa fakkaatutti itti fufee she prefers cuukkoo waa'ee nyaataa dubbata waan ta'eef lamaanuu yaada wal fakkaatoodha waan ta'eef lamaan isaanii jiraachuu isaanii ibsuudhaaf semiikolenii gidduu keenyaa jechuudha. I like Hacaaluu Hundeessaa. Ani Hacaaluu Hundeessaa nan jaalladha. Inni itti fufee dhufus waa'eedhuma Hacaaluu dubbachuutu irra jira yookaan yaada isa jalqabaa fakkaatu kana dubbachuutu irra jira. Independent jechuun of danda'aadha jechuudha. Hilaafsi cororsaa independent clause. Clausein kun subjectii qaba verbii qaba. Of danda'aadha. She prefers cuukkoo. Shin subjectiidha prefering verbiidha. I like Hacaaluu Hundeessaa. Of danda'aadha. He loves to sing liberation songs. Sirboota bilisummaa sirba waan ta'eef Hacaaluu nan jaalladha. Yaadi kun wal fakkaata waan ta'eef isa jalqabaa isa lammaffaa bakka isaan of danda'uu isaanii xumuran itti yaada isaanii semiikolenii gidduu keenya jechuudha. She loves swimming. Isheen daakuu ni jaallatti. Of danda'aadha amma independent clauseidha. Yaaduma kana kan fakkaatu itti fufee waan jiruuf immoo semiikolenii keenya it helps her relax. Akka ishee relaxii gootuuf ishee gargaara. Kanaafi closely related independent clause jechuun yaadota walitti dhiyeenya qabanii of danda'oo ta'an lama waa'ee walii dubbatan gidduutti barbaachisaa jechuudha semiikoleniin. Lammaffaa irratti to separate items in complex lists. Maayinni wantooti wal fakkaatanii waanuma tokko waan lama yaada lama ta'anii waa'ee tokko dubbatan yookaan sadii ta'anii waa'ee waan tokko dubbatan gidduu semiikolenii gaggashina. Fakkeenyaaf yeroo sentensiidha ilaallu irra hubatama. We visited Oromiyaa Finfinnee. Oromiyaa Finfinneen tokko kan nuti Oromiyaa Finfinnee gidduu gashine itemoota yookaan naawnootatu liistii godhame. Oromiyaa koomaa Finfinnee kan nuti Finfinnee taanee semiikolenii gashineef immoo yaadichatu xumurame waa'ee isa jalqaba dubbachuu barbaanneef. We visited Oromiyaa Finfinnee semiikolen Sidaamaa Hawaasaa. Amma immoo yaadi isaan urkaadhume waan ta'eef Hawaasaa taaneen barbaachisu koomaadhumatu barbaachisaa ende Hadiyaa Hosaayinaa. Wantoota wal fakkaatan walitti hidhamanii jiranii gidduu semiikolenii gashuudhaaf nama gargaara jechuudha. Sentensii kana biraa yoo ilaalle immoo my older brother Jigsaa. Obboleessi koo inni quxusuun Jigsaan. Biraazeriif Jigsaa gidduu kan nuyi koomaa keenyeef liistota adda addaati jechoota adda addaati waan ta'eef. Annee kan nuti Jigsaa taane semiikolenii keenyeef immoo yaadichin xumure waan ta'eef waa'ee obbolummaa fi Jigsaatu xumure waan ta'eef my older brother Jigsaa semiikolen my younger cousin Kennaa aata fedhiifama Kennaa semiikolen
and my younger sister Beeket are visiting Oromia. Complex list si akkasii gidduu semicolonii gashuudhaaf nu gargaara jechuudha. Semicoloniin kanaaf nu gargaara. Amma immoo sadaffaa yoo ilaalle I bought Nike shoes semicolon Adidas socks amma gaanfinne waan ta'eefi and Puma glasses. Egaa Puma taane koomaa kaawun irra ture dhiifama natu dagate bifa kanaan gargaara jechuudha. Qabxii lammaffaa irratti immoo kan biraan quotation marks. Quotation marks mallattoo ishee hubachuun gaariidha. Gaarraatti asii olii lakkoofsa 66 fakkaatti yeroo achi gadi galagaltu lakkoofsa 99 fakkaatti ol fafannifamtee immoo teessi waan ta'eefi quotation markiin kana fakkaatti. Maa'inni hojiin isaanii to quote something means to repeat exactly what someone said. Wanta namni tokko jedhe annee jechi namichaa ilaa isa kanaa jennee quotation markii keessa keenya barreeffama tokko keessatti. Helps to know when someone is speaking. Bakka itti namni tokko haasa'e barreeffama keenya keessatti yookaan dubbannaa nama sanaa quotation markii keessa yeroo keenyu haasaa namaa ta'uusaa dubbii namaa ta'uusaa mallattoo kana keessa yeroo gashinu ni hubatamaa jechuudha. Fakkeenyaaf I love Ali Birraa. He said nama ta'etu ani Ali Birraa nan jaalladhaa jedhe. Amma gaa namichi maal dubbatee I love Ali Birraa jedhee dubbateeraa jechuudha. Maaliin beekna akkas jechuusaa quotation markii keessa keenya. Quotation markiin dubbii nama tokko achi keessa ta'uusaatiin ibsamaa jenneerra waan ta'eef I love Ali Birraa amma gaa koomaa jennee koomaa sana immoo quotation markiidhaan cufnee he said jennee sabooddee full stop jennaa jechuudha. Kun seeruma afaaniiti waan ta'eef. Kan biraan my wife said esitti la dubbisaa kana my wife said koomaa it is a lovely day. Haati manaa koo guyyaan har'aa gaariidha jette. It is a lovely day. It is a lovely day kan jedhe eenyudha? Haadha manaa kooti. Maaliin beenna? Quotation markii keessa jira waan ta'eef dubbii nama gara biraa akka inni ta'e beenna. It is a lovely day jennee full stop jennee quotation markii keenya immoo cufnaa jechuudha. Isa jalqabaa immoo my wife said isa jedhu immoo koomaa gooneerraa jechuudha. Mootii said koomaa amma gaa wanta mootiin jedhe kaa'uudhaaf adeemnaa jechuudha. I hope we can go outside today. I hope we can go outside today jedhe mootiin. Maaliin beenna? Quotation markii keessa jira waan ta'eef. Amma immoo parenthesis yookaan round bracket. Parenthesis yookaan round bracketiin mallattoonsaa walitti galagalee taa'uusaatiin beekuun hin danda'ama. To surround extra information in a sentence that could be removed without really impact the meaning of or major information in that sentence. Dubbii dabalataa odeeffannoo dabalataa sentensii tokko keessa jiru yookaan barreeffama keessa jiru ittiin ibsuudhaaf dabalata ta'uusaa wanti suni dabalata. Wanti sun dabalata ta'uusaa dhiisuunis erga barreeffama keenya hin miidhu itti dabaluun garuu odeeffannoo dabalataa nuuf kenna. Fakkeenyaaf wantoota bifa akiroonomiitiin ta'an. Akiroonomii jechuun mataa jechootaa irraa qubee tokko fuunee yeroo dubbisnu bifa wordiitiin akka wordiitti dubbisna yoo ta'e akiroonomii jedhama. Abbreviationii miti jechuudha. My father works in Oromia Bible Society. OBS. OBS nama jecha tokko goonee dubbisne waan ta'eefi round bracketii bifa kanaan kaa'uu dandeenya. OBS isa jedhu dhiisuu dandeenya. Kanaaf informationii dabalataati bakka kanatti. Jordan played in National Basket Association NBA. Kanaafi NBA isa jedhu National Basket Association irraa qubee tokko fuunee barreessine caalaa gaarii nuuf ta'a. Boris qabachuudhaaf jecha dheeraasaa qabachuu caalaa gaggabaabsinee bifa kanaan yeroo qabannu yaadachuu dandeenya isa jedhuudhaaf malee kaa'umsaas dhiisuunsaas hiikaansaa rakkina hin qabu jechuudha. My brother is a professor in Addis Ababa University. AAU. Kanaafi AAU ni extra information dha jechuudha. Barreessaa dhumatu yaadisaa gabaabbatee bifa kanaa yoo ta'e immoo namaaf hubatamuu danda'a jedhee itti dabale malee honni miti jechuudha. Round bracket yookaan parenthesis immoo kanaaf gargaara. Gambiraan round bracket yookaan parenthesis kan inni gargaaruu fi date range or time life spans. Fakkeenyaaf
dheerina waggaa. World War First lola addunyaa inni jalqabaadha jedhee was very deadly jechuun hin danda'ama. Garuu dabalata barasaa kaa'e World War Firstiin yoom ta'e jechuudha 1942 1918 amma dheerina bara kan taateen sun itti ta'e immoo bara kana keessa jedhameeti ittiin ibsuudhaaf time life span wayii dheerina bara wayii ittiin ibsuudhaaf gargaaramuun hin danda'ama jechuudha. General Taaddasaa Birruu kan inni jiraate 1921 to 1975 parenthesis yookaan round bracket odeeffannoo dabalataa dheerina bara waa'ee isa jalqaba dubbatamee sana kan ibsu bifa kanaan kaa'uun hin danda'ama jechuudha. General Taaddasaa Birruu was a civil rights activist. Kan biraan page numbers fakkeenyaaf homework please read chapter 1 jennee bracketii keessa chapter 1 sana keessa immoo peejii kam yookaan fuula kam peejii 21ffaati hanga 30 isa jiru immoo dubbisaa jennee waa'ee fuula kitaabaasi bifa kanaan kaa'uun hin danda'ama jechuudha. Egaa barumsi keenya guyyaa irraa punctuation marks san jedhaman keessa qabxiiwwan 5 bifa kanaan ilaalleerra yeroo ittaanu warra hafan xumurraa jechuudha. 3 jalqaba ilaalle 5 irra ilaalle 8 egaa qabxiiwwan adda addaa 14 maqaa dhoofnee ture jalqabatti isaan keessaa 6 tafaa isaaniin immoo 7 ittaan waliin ilaalla waan hordoftaniif galatooma.